raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nagaan keenya kan onneerraa madde bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar akkam jirtu. Sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessituun keessan Anseenaa Beekumaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin jalqaba irratti oduu isin dhageessifna. Itti aansinee muuziqaa ittiin buhaartu jennee abdannu erga isin affeerree booda sagantaa lafaaf lafee isiniif qophaa'ee caqastu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan abdachaa amma gara oduuttan isin ceesisa. Godina Shawaa Kaabaatti lola waboo fi humnoota mootummaa gidduutti godhamaa jiruun oomishni gannaa danqamuun himame. Oromoon rakkoo siyaasaa fi dinagdee isa mudate keessaa ba'uuf tokkummaa isaa jabeeffachuun qabsaa'uu qabaa jedhame. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota shororkeessitoota ittiin jedhe 323 jumlaan hidhuu ibsee gabaaseera. Kunneen hangafoota oduuti. Amma oduuwwan tokko tokkoon. Godina Shawaa Kaabaa gandoota baadiyyaa aanaa Daagim keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti cimee itti fufeen oomishni gannaa danqamuu raadiyooniin Dirree Shaggar odeeffatee jira. Aanaa Daagim gandoota baadiyyaa hedduu keessatti sababa lola kanaan mootummaan hanga ammaa xaa'oo waan hin dhiyeessineef uummanni xaa'oo barbaacha gara magaalaa Garba Gurraachaa Fiichee hanga Caancootti imalaa jiraachuun beekameera. Fageenya dheeraa imaluun xaa'oo bitatanii gara qe'ee isaaniitti yoo deebi'an guyyaa keessaa sa'aatii 10 booda socho'uu waan hin danda'amneef badii tokko malee humnoota mootummaan reebamaa jiraachuun himameera. Xaa'oon illee ammammaatti wanni qaqqabeen jiru uummanni xaa'oo dhabee achirraa haga magaalaa Gabra Gurraacha fa'aa Fiichee amma Caancootti deemanii xaa'oo barbaada deemaa jiranii haga ammaatti dhiyeessin isaanii bira ga'ee hin jiru. Gargaarsi karaa waraanni kun gidduutti gaggeeffame kanaan uummanni kun hubame jedhamee gargaarsi ga'ee akka illee hin jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni halkan illee yoo deeman dabadabamanii hidhamanii jiru jechuudha. Godinoota baadiyyaa aanaa Daagim lolli kun ciminaan keessatti geggeeffamaa jiranis Yaayyaa Haroo, Qundee, Leemman Qarree Koraa fi Illaamuu Efersoo ta'uu maddi keenya kunneen eeraniiru. Gandi achi keessa jiran tokkoffaa gandi Yaayyaa Haroo sirriitti kan miidhamee itti dabalatee Qundeedha. Sadaffaa irratti Leemman Qarree Koratii fi Leemman Carrafii walumatti qabateeti gidduu kanatti jechuudha. Kana keessatti hoomtu tarkaanfii yeroo baay'ee fudhatamu achi gidduutti waan itti geggeeffamuu fi uummanni wal keessa deemee xaa'ullee fudhachuu hin danda'u jechuudha. Keessawuu dabartee manatti sanyii siyaalaa yoo dhume sanyii sana galtee fudhattee deemuudhaa fi waraqaa eenyummaa si gaafatu jechuudha. Dirree keetti socho'uu dadhabdee inni an jiru asirraan dhufee karaa Illaamuu Efersoo ganda Illaamuu Efersoo keessatti illee hin jira. Yeroo darbe walitti bu'iinsi karaa gaara illee jedhamu keessatti illee gaggeeffamaa ture. Saddis namoonni baay'ee miidhamanii jiru jechuudha. Loltoonni mootummaa gandoota kanarratti injifachuu waan dadhabaniif uummata naannoo sanaa saamuu, reebuu fi manneen qonnaan bultootaa gubuun dararaa jiraachuu maddi keenya gara sirraa nutti himaniiru. Waraana kana waraana bilisummaa Oromoo mo'achuu waan hin dandeenyeef aarii isaan wareega kaffalan sana aarii uummatatti ba'uudhaaf jecha mana uummataa seenanii abidda fa'aa itti qabsiisanii mana qotee buloota baay'ee gubanii nyaata illee fidii jedhanii itti seenanii aannan midhaan waan kana fidaa jedhanii osoo qabaachuu dhabuu isaanii hin laalin jechuudha. Kanarraa ka'aniiti yoo mana kana dhabamte hin dabadabamtaa jechuudha. Kanuma waliin wal qabatee qonnaan bultoonni gandoota kunneen maatii isaanii waliin qeerraa baqatanii magaalaa Daagimii fi Fiicheetti rakkachaa akka jiranis himameera. Namoonni baay'een Yaayyaa Haroo Qundee keessaa warreettan gadhiisanii deemanii naannoo magaalaa Fiichee fa'aa deegam nama 5 isaa ol qabatanii mana kiraa keessatti dararamaa jiranii jechuudha. Boqonnaan isaan argatan takka illee hin jiraatu. Oomishni isaan galchanis homtuu hin jiru jechuudha. Oomishni sun karaa gad ba'anii hojjetan waan hin qabneef akkatti hojjetanillee hin qabne hin arganne jechuudha. Qabsoon uummata Oromoo waan xiqqoon futtaafachuu hin qabu kan jedhu maddi keenya kun mootummaan qabsaa'ota keenya mana hidhaa jiran qofaa baasuun qabsoo keenya laaffisuu danda'a waan ta'eef uummanni Oromoo hanga bilisummaa isaa mirkaneeffatu
fakkaatutti cichoominaan qabsaa'uun malchiisaa ta'uu ibseera. Guutummaa Oromootitti wanti nan jechuu qabu akka waliigalaatti tokkoffaa akka qabsoo Oromoo keessatti futtaafachuu akka hin qabne qabsoon kun futtaafachuu akka hin qabne kana yeroo jedhu warreettaa hidhaa keessa jiran baasanii akka uummanni aara galfatuu fi waanuma xiqqaa waan xiqqaa kana hojjetanii akka uummanni aara galfatuu fi akka biqilaa sana waan xiqqaa akka hin galateeffanne cichoomina manaa baanen akka galma beenyu qabannee jechuu danda'u akka Oromootitti jechuudha. Oromoon rakkoo siyaasaa fi dinagdee yeroo kamuu caalaa keessatti kufee jiru keessaa ba'uuf akka sabaatti tokkummaa jabeeffachuudhaan qabsaa'uun mala furmaata hin qabne akka ta'e qeerroowwan magaalaa Finfinnee eenyummaa isaanii ibsuu hin barbaanne raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Sirni mootummaa Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti maqaa hin jirre shanee deeggartu jedhuun qeerroowwan hedduu adamsee ajjeesaa fi hidhaa akka jiru ibsuun qeerroowwan lakkoofsi isaanii xiqqaa hin taane maatii isaanii waliin jiraachuu akka hin dandeenye gochuudhaan baqatanii rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu himaniiru. Qeerroowwan kunneen akka jedhanitti sirni Abiyyi Ahmed injifannoo dhiigaa fi lubbuu qeerroo Oromootiin argame kallattii butuun aangoo qabatus wareegama qeerroon Oromoo kaffalaa ture gatii dhabsiisuudhaan kumaatamaan hidhuu fi ari'uun dararaa jiraachuu ibsaniiru. Sirni Bilxiginnaa adeemsa amma jiruun haamilee qeerroo Oromoo cabsuuf xiyyeeffatee halkanii guyyaa hojjechaa waan jiruuf ajandaa qoqqoodinsaa qaamni mootummaa amantii fi lagaan uumu kamiifiyyuu qeerroon Oromoo bakka kennuu dhiisuun bakka isaa tokkummaa cimaan ijaaramuun sirna cunqursaa kana ofirraa kaasuu qabna jedhan. Itti dabaluunis uummanni Oromoo yeroo kamuu caalaa farrummaa sirna Bilxiginnaa hubatee biyya alaa fi biyya keessatti walta'insaan sirna diina Oromoo ta'e kana fuuldura dhaabbachuu akka qabu ibsaniiru. TPLF waraana mootummaa fi poolisiin waraanuuf naannolee garaagaraa irraa gara Tigiraay dhufanii naannoo Affaar keessa jiran sakatta'aa jiraachuu dubbii himaan dhaabichaa obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa Associated Pressitti himee jira. Obbo Geetaachoon sakatta'insi geggeessaa jirru milishaa fi poolisii naannoo Oromiyaa irraa nu waraanuuf karaa Affaar dhufan irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u akka isaan gara Oromiyaatti deebi'an taasisnee jirraa jedheera. Mootummaan ammallee Oromiyaa dabalatee naannolee lolichi isaan hin ilaallanne hundarraa milishaa fi poolisii gara Tigiraay bobbaasaa osoo jiru dhaabbileen deeggarsaa karaa Affaariin gara Tigiraay imalaa ture garee shororkeessitootaan ugguramaniiru. Odeeffannoon jedhu soba akka ta'e Geetaachoo Raddaa ibseera. Bakki sun iddoo lolli itti geggeeffamaa jiru yoo ta'u kallattii kanaan daandiin geejjibaa dhaabbilee deeggarsaa gara Tigiraay geessu akka hin jirre jechuun Geetaachoo Raddaa Associated Pressitti himee jira. Mootummaan Itoophiyaa maqaa garee shororkeessitootaa deeggartu jedhuun namoota hidhaa jiraachuun beekameera. Poolisiin magaalaa Finfinnees namoota shororkeessitoota ittiin jedhe 323 jumlaan hidhuu BBC'n gabaaseera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa hidhaan sabummaa irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifamaa jira jechuun ibsa aldarbe baase irratti hundaa'uun koomishineriin poolisii magaalaa Finfinnee Geetuu Araggaaw ibsa dheengadda miidiyaaleef kenneen namoonni hidhaman sabummaa isaanii irratti xiyyeeffachuun osoo hin taane sababa yakka irratti hirmaachuun isaanii shakkameef akka ta'e dubbachuusaa BBC'n gabaaseera. Shakkii sobaa fi ilmaan Oromoo dinagdee keessaa baasuuf jecha abbootii qabeenyaa Oromoo 441 abaa'oo shanee deeggartu jechuun qabeenyi isaanii akka hin sochoone ugguruun ilaalchisee gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Itoophiyaatti namoota mootummaa deeggaruuf hin feene keessumaa abbootii qabeenyaa rukutuuf maqaa shororkeessaa jedhu itti maxxansuudhaan dinagdee keessaa baasuun waan baratamedha. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qopheeffanne kanumaan gammaati. Qophiilee raadiyoonii Dirree Shaggar hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Oromoo maa usta, Oromoo maa calliftaa. Yaa Oromoo maa calliftaa, Oromoo maa ustaa. Osoo diinni qe'ee dhufee ilmaan nu raajjeessu. Yaa Rabbi rakkina keenya beeku. Oromoo maa calliftaa lammiin callisu garaan hin beeksisu. Iddeeraa jawweetti ni mannu. Gofni sirni qabne iddoo sumaatti. Gabaasataatan sanii Afaan Federaalaa waan ta'uu qaba. Diiniglaan Oromoo lolaa yaa'ee lafaa. Diiniglaan Oromoo lolaa yaa'ee lafaa. Gaaffii deebii qabna addunyaarra jirtu. Uummata Oromoo bishaanii miti dhiigaa. Ilmaan lammii koo bishaanii miti dhiigaa.
diddiga Onneetu machaa'ee addootu diddiga Jabaa addaa Oromoo foontu fooniif dhiiga Fooniif dhiiga Gaaffiin barattoota gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Injifannoo kan uummata Oromooti. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Biyya kaakilee gudditti finfinnee lukaan keenya jennaan keessan mitin jennee bakka yaadda ga'uu. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya addataa hin qabnedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tiffatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaa fi lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasisuu irratti dalagamu kamuu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya, lafee keenya. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya har'aa lafaa fi lafeetiin qabxiiwwan heera ilaallatan tokko tokko kaafnee irratti haasofna. Qophichaan qophii tanaa Tufaa Dooyyoti, kan isin biraan ga'u immoo Gurmeechaa Gammachuuti. Muuziqaa ce'umsaa kana booda walitti deebinaa nu waliin turaan isin affeera. Ujummoo sadiimaa maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. 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 Ujummoo sadiimaa. Finfinneen seeraanis seenaanis kan Oromooti yoo jedhamu baay'inaan ni dhagahama. Seenaadhaan kan Oromoo ta'uun ishii ifa galaadha. Seeraan ammoo magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun ni beekama. Gama heeratiin dhimmi Finfinnee yookiin Shaggar kan Oromoo ta'uu ishii akkamiin ilaalama? Dhimma Shaggar irratti mee heera, seeraa fi dhugaa qabatamaa jiru irratti qabxii tokko tokko kaasnee wal haa yaadachiifnu. Biyya kaakilee gudditti finfinnee lukaan keenya jennaan keessan mitin jennee bakka yaadda ga'uu. Qabxiin jalqabaa heera mootummaa federaalaati. Akkuma beekamu Itoophiyaan biyya sirna federaalawaa hordoftu taatee naannolee 9tti caaseffamtee akka haaratti bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti irra deebiin ijaaramte. Kunis haala ifa ta'een heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa kan bara 1995 ragga'e hojiirra jiru keessatti tumamee jira. Heerri kun nu hin ilaallatu. Gaafa ragga'u nuti bakka hin bu'amne waan ta'eef kanneen jedhan yoo jiraatanis heerichi uummattoota biyyattii garaagaraa qaamota bakka bu'anii wixineeffamee kan raggaasifame ta'uu qabuun yaa'ii yeroo sanii ni ibsa. Cufaayyuu heera kana tumuu keessatti adda durummaan kanneen hojii gaggeessaa turanii fi hirmaataa turan bakka bu'oota uummata heera tumuu keessatti nuti hin hirmaanne jedhanii waakkatanii akka ta'an qaboon yaa'ii fi ragaaleen barreeffamaan ol kaa'aman ni ibsu. Rakkoowwan jiran tokko tokko bu'uuruma heerichaa hordofuudhaan sirreeffamuu qaban yoo jiraatanis biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuuf akkasumas maraamartoo zeeroo irraa jalqabuu baroota dhibbaa ol ture keessaa bahuuf heerri kun bu'uura gaariidha. Kanaafuu heerichaa fi seera isaarraa madduun buluun waan filannoo hin qabnee fi karaa sirrii nageenyaa fi dimokiraasii argamsiisudha. Qajeelfamoota heerichi kaa'ee hordofanii fooyyeffama heerichaa irratti barbaachisu gochuutu karaa sirriidha. Bu'uura heera kanaatiin Finfinneen mootummaa naannoo of dandeessee otoo hin taane qaama mootummaa naannoo Oromiyaa kan ofiin of bulchitu jechuun ni danda'ama. Akka itti ibsamuu qabdus kanuma ta'uu qaba.
Kaayyoo barreeffama kanaa ta'uu baatus Dirre Dawaanis faallaa heerichaatiin akkuma Finfinnee qaama naannoo Oromiyaa taatee osoo jirtu garuu kan akka Finfinneetti mirga of bulchuu heeran hin qabnedha. Kanaafuu heerri Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwanni 49 labsiin fooyyessaa heera Oromiyaa lakkoofsi 94 bara 1997 bahe keewwata 2 ragaadha. Baaburaan kan fidduu yeroo sitti mannuu sidaanu nageessu eessa nu qubsiisu. Qabxiin lammataa naannoleen hundi magaalaa guddittii mataa isaanii qabu. Naannoleen hundi naannoleen saglan duraan heeran tumamanii fi sidaaman dhiyeenya uumame magaalaa guddoo mataa isaanii qabu. Magaalaa guddoo kanas ofiif bulfatu irrattis abboomu yookiin ajaju. Mootummaan Oromiyaa garuu magaalaa guddoo isaa Finfinnee yookiin Shaggar bulchuu naa hafuutii hirmaannaa gadi aanaa jedhamuyyuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessaa hin qabu. Qabatamni amma jiru kan agarsiisu magaalattiin guutummaa guututti bulchiinsa Oromiyaatiin ala akka jirtudha. To'annoo caffee Oromiyaatiin ala jechuudha. Wanti hubatamuu qabu tokko Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati malee teessoo waajjiraalee naannichaa miti. Teessoon waajjiraalee Finfinnee keessa taasifachuun Oromiyaaf magaalaa guddoo hin taasisu. Qaamni kamuu teessoo isaa Finfinnee gochuu mala waan ta'eef gama biraatiin qaamni mootummaan Oromiyaa bulchaa jiru magaalaa guddoo naannichaa bulchuuf carraaqqeen godhe tokkollee hin jiru. Heerri mootummaa Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee yookiin Shaggar taasisee osoo jiru mootummaan garuu hojiirra oolchuu hin dandeenye yookiin hin barbaanne. Gufuuwwan jiran irra aanufis hojiin hojjetame tokkolleen hin jiru. Fakkeenyaaf Finfinnee yookiin Shaggar magaalaa guddoo Oromiyaa taatee osoo jirtu afaan hojii naannichaa afaan hojii Oromiyaa kan ta'e afaan Oromoo afaan Amaaraatiin wal bira afaan hojii dabalataallee gochuuf fedhii hin qabdu yookiin qaamni aangoo mootummaa Oromiyaa harkaa qabu kana gochuu hin dandeenye yookiin hin barbaanne. Erga mootummaan Oromiyaa sadarkaa naannootti hundeeffamee eegalee qaamni aangoo olaanaa mootummaa Oromiyaa qabu caffeen Oromiyaa magaalaa guddoo naannichaa Finfinnee keessatti yaa'ii tokkollee taa'ee hin beeku. Murtiin yookiin seerri tokkollee magaalaa kana keessatti darbee yookiin raggaasifamee hin beeku. Caffee waajjiraalee afa yaa'ii malee galma walga'iis magaalaa guddoo tiyya jedhu tana keessaa hin qabu. Caffeen tibbuma kanayyuu baajata bara itti aanu raggaasisuuf Adaamaa galma Abbaa Gadaatti yaa'ii godhachaa jira. Eessa nu qubsiisu keenyarraa nu dibdu maal goota diidaa asittuu waa dhalateera. Qabxiin sadaffaan shira Addis Ababaan kan Itoophiyaanota hundaati jedhu. Yaadrimeen Addis Ababaan kan Itoophiyaanota hundaati jedhu shira qaba. Finfinnee yookiin Shaggar kan Oromiyaa ta'uu hin qabdu. Dhaadannoon jedhu yaada dabaa fi dogoggoraati. Dhaadannoon kun Finfinnee yookiin Shaggar kan uummata keessa jiraatu maraati garuu kan Oromoo ammoo miti kan jedhu of keessaa qaba. Oromiyaan hanga qaama Itoophiyaa taatee jirtutti Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa hanga taatetti naannicha jalatti galuu ishee magaalattiin kan Itoophiyaanota hundumaa ta'uu ishii waan hanqisuu miti. Finfinnee yookiin Shaggar teessoo mootummaa federaalaati jechuun magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uu hin dandeessu jechuu miti. Biyya tokko keessa otoo jirru Finfinnee qofa addatti baasanii kan Itoophiyaanota hundaati jechuun kan Oromoo miti jechuuf yoo ta'e malee hiika biraa hin qabu. Seera qabeessas miti. Wanti hubatamuu qabu bu'uura heeraa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 32tiin namuu bakka fedhe jiraachuu waan danda'uuf Finfinnee qofa odoo hin taane Bahar Dar, Maqalee, Hawaasaa, Samaraa, Gambeellaa, Asoosaa fi kan kana fakkaatan hundinuu kan Itoophiyaanota hundaati. Qabxiin afraffaan Finfinnee yookiin Shaggar uumamaan qaama Oromiyaati. Finfinneen qubsuma lafaatiin qaama Oromiyaati. Finfinnee yookiin Shaggar akka hunduu beeku dachee Oromiyaati. Kan marfamtee jirtus bishaaniin miti yookiin samiirraa gadi dhufte yookiin namoonni amma irra jiraatan kun qe'ee isaanii duriirraa kutanii kan fidatanii miti. Gaafa hundooftus akka magaalaa loltoota weerartootatti yookiin gaarresoon taa'uun yoo ta'u lafa duwwaarratti otoo hin taane gosoota Oromoo akka Eekkaa,
Gullallee, Galaan, Abbichuufaa buqqistee aadaa, afaan, duudhaa ummatichaas balleessuudhaan uumamte. Kuni har'as hin dhaabbanne. Uummattoonni adda addaa bakkoota adda addaarraa dhufanii Finfinnee keessa qubachuun garuu haaluma kamiinuu mirga abbaa biyyummaa uummanni Oromoo fi Oromiyaa seenaadhaan, siyaasaan, teessuma lafaanii fi uumamaan wal qabatee magaalattii irratti qabu hambisuu hin danda'u. Uummanni Oromoo miliyoona 1 ol ta'u yookiin parsantii 20 ol ta'u ammayyuu magaalattii keessa kan jiraatu ta'uunis hubatamuu qaba. Sadima margota dida asitu adalatera Jumma sadima margota dida asitu adalatera Jumma sadima Qabxii shanaffaan Finfinneen magaalaalee guguddoo naannoowwan saglanii keessaa adda kan taatu waa lamaan qofa. Inni jalqabaa teessoo mootummaa federaalawaa waan taateefi. Kana jechuun caasaan mootummaa federaalaa garaagaraa imbaasiiwwan jaarmiyaaleen sadarkaa Afrikaa fi idila addunyaa adda addaa kan keessatti argamanii fi teessoo gamtaa Afrikaas kan taatedha jechuudha. Kana jechuun garuu Finfinneen qaama mootummaa federaalaati yookiin bulchiinsa addaa federaalaati jechuu miti. Itoophiyaan ida'ama naannolee saglanii ta'uun ishii yoomiyyuu dagatamuu hin qabu. Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 49 irratti itti waamamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa federaalaaf kan jedhu magaalattiin teessoo isaa waan taateef aangoo addatti heerichaan federaalaaf kenname hojiirra oolchuu akka danda'uuf jecha yaadameeti malee federaala jalatti bulchuuf miti. Qabxii lammeessoon Finfinneen qofsumaan uummata adda addaa baay'inaan waan of keessatti hammattee jirtuuf magaalota Oromiyaa biroo irraa addatti keessummeessuuf yaadamee waan ta'eef jiraattonni magaalattii ofiin akka of bulchan godhamee malee abbaa biyyummaa Oromoo magaalattii haaluuf sochiin godhamuu kamuu fudhatama kan qabu miti. Haalli addaa lamaan magaalattii kun garuu abbaa biyyummaa Oromoon akka uummata buleessatti magaalattii irratti qabuu fi Oromiyaan akka miseensa federeeshinii Itoophiyaa ijaaree tokkotti magaalattii irratti qabdu gonkumaa hambisuu hin danda'u. Heerri federaalas hafuura akkasii hin qabu. Keewwattoonni burjaajii uuman yoo jiraatanillee bifa abbummaa Oromiyaa guututti deebisuu danda'uun fooyyessuun ni barbaachisa ta'a. Walumaa galatti dhimma abbaa biyyummaa Oromoo kanaan wal qabatee guduunfan namuu hubachuu qabu. Finfinneen tokkoffaa teessoo mootummaa federaalaa Itoophiyaati. Lammaffaa kanneen jiruu isaanii magaalattii keessa godhatan hundumaati. Magaalonni biyyattii biroo fi naannoleen federeeshinichaa hundumtuu akkanuma. Qabxii sadaffaan Finfinneen biyya gosoota Oromoo Eekkaa, Gullallee, Galaanii fi Abbichuu akkasumas handhuura mana tuulamaati. Qabxii afuraffaan Finfinnee yookiin Shaggar qaama yookiin handhuura Oromiyaa taatee naannicha jalatti ofiin akka of bulchitu magaalaa guddoo Oromiyaati. Akkanatti hubatamuu qaba. Arda zakka galee gocha suukanneessa osoo jaana garruu keetti nu jeessa. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii keenya har'aa lafaa fi lafee dhimma Finfinnee irratti xiyyeeffate kanumaan xumuraa. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa jenna. Ulfaadhaa. Gaaffii barattoota gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Ijoollee kan uummata Oromooti. Ujummoo sadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. Ujummoo sadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera.
Moosadiima gudditti finfinnee Moosadiima lukaan keenya jennaan Moosadiima keessan mitin jennee Moosadiima bakka yaadde ga'u Moosadiima baaburaan kan fiddu Moosadiima yeroo sitti mannu Moosadiima sidaanu nageessu Moosadiima eessa nu qubsiisu Moosadiima keenyarraa nu dibdu Moosadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. 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 Moosadiima uummanni Oromoo Moosadiima bakkayyuu wal kaasa. Moosadiima gaaffiin ilmaan keenya Moosadiima deebiin saala saasa. Moosadiima har'a zakka galee Moosadiima gocha suukanneessa Moosadiima osoo jaana garuu Moosadiima keetti nu jeessa Moosadiima maal goota diida asittuu waa dhalatee. Moosadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. 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 Moosadiima humnaan qabaanattee Moosadiima humna nutti fiddee Moosadiima addunyaarraan jirtu Moosadiima gaaffiin deebiin qabne Moosadiima ujummoon hin bullu Moosadiima afaan nu janjaltee Moosadiima dhiiga Oromootiin Moosadiima yakkan taa'ee nyaatu Moosadiima warraabu siyyuusee Moosadiima dachiiseen deembaatu Moosadiima maal goota diida asittuu waa dhalatee. Kaillollaa'ee booni 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 godaanni samiilaa falataa muchiisu kaillollaa'ee booni sodaachisa dhiiga alagaa muchiisu kaillollaa'ee booni godaanni samiilaa falataa muchiisu kaillollaa'ee booni sodaachisa dhiiga alagaa muchiisu kaillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kaillollaa lolillollaa'ee booni nus jiraachuun feenuu ilmaan keenya booda kaillollaa'ee booni dhiiraa dubartiinis ka'aa fudhaa gooda kaillollaa'ee booni nus jiraachuun feenuu ilmaan keenya booda kaillollaa'ee booni dhiiraaf dubartiinis ka'aa fudhaa gooda kaillollaa'ee booni kaallollaa lolillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni kaallollaa lolillollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kolaasa mankakkoo lolaanaa faguuree kaillollaa'ee booni loliyyaa dargaggoo lolaaf dhiiroome kaillollaa'ee booni kolaasa mankakkoo lolaanaa faguuree kaillollaa'ee booni loliyyaa shamarree lolaaf isinuume kaillollaa'ee booni lolillollaa kaallollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni bahaadhiyaan lolillollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kaabaa kibbaa lolillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni sanyiin taaddee lolillollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kaneelee moo lolillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni kan warqii lolillollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kan baaroo koo lolillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni kan waaqoo koo lolillollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kan baasifaar lolillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni kan booranaa lolillollaa'ee booni lolillollaa lolillollaa'ee booni kan baay'attuu lolillollaa'ee booni kaillollaa kaallollaa'ee booni kan abishee lolillollaa'ee booni Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma
Sinaffeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.